Egaa akkuma argaa jirtanii tigistii maaltu muudatee gara biyya Dubaayii deebitee dhugaa dubbachuuf hedduu takka daa'ima kan dhiyeenya kan deesse yaa ta'u malee jireenyi Itoophiyaa ammana qaala'ee osoo hin taane maaltu akka ishee mudate ijoolleedhaanii viizaa naaf ergaadhaa gara Dubaayiin deebi'aa yeroo jettu dhugaa dubbachuu fi ani qalbii natti fakkaate. Jechuun ani dhiyeenya kana kan deesse kan beeku dhugaa dubbachuu fi ammoo fe'eeyyuu ta'ee daa'imti beektanii daa'imti ji'a waggaa tokko hin guutin gatanii gaafa deeman ani hin beeku dhugaa dubbachuu fi ijoolleen keenya waan beekuu qabdan viidiyoo kanaan gadhumaatti dhaggeeffadhaa. Shamarran qabamoo hordoftoota kabajamtoota chaanalii yuutuubii Askaalii jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa dhugaa dubbachuu fi egaa hin beektu tigistii mana madaamii waggaa dheeraa kan turte biyya Dubaayii kana keessa yaa ta'u malee yeroo sanitti mana madaamiitillee baatee suuqillee banattee hojjattee yaa ta'u malee ayidiirree mataa isheetiin hojjisiifattee turte. Egaa birriin hin barakattuu birriin Dubaayii kana keessatti waa hedduudha. Ayidii bichaa hojjisiisuuf qarshii hedduu nama gaafata. Yaa ta'u malee erga kana yaaddee erga kana assaabdee dhugaa dubbachuuf beektanii daa'ima xiqqoo kana gatanii deemuun gaarii miti. Daa'imti hanga ji'a jahaa yoo xiqqaate harma haadhaa argachuu qabdi akkasumas immoo foolii haadhaa argachuu qabdi jechuudha. Kanaafiyyuu warreen daa'ima akkanaa daa'ima deessanii gattanii biraa deemtanii namoota baay'eetu jira. Yaa ta'u malee immoo tigistii rakkina akkasii dhugaa dubbachuuf cubbuudha. Maaliif waggaa dheeras hojjattee ammana dhabdee osoo hin taane eeginaan hin beeku namoota tokko dhugaa dubbachuuf daa'ima tana waan ittiin guddistu dhabdee osoo hin taane yaaduma deebuudhaaf yoo karoora qabaatten ilatti waan ittiin guddistu hin dhabdu jedheeta yaadaa jechuudha. Amma feeyyuu qaala'u akkas waggaa kana hunda hojjattee ani hin beeku. Kanaafiyyuu yeroo mana madaamii jirtanii yeroo waa tokko hojjettanii biyya Arabaa kana jirtanii dhugaa dubbachuuf qarshii kaawwadha. Akkuma amma biyya Arabaa jirra qarshii asiif achi erginee maal jennu kun booda nu dhiba. Isinii galee dhugaa dubbachuuf odoo har'a akkaantii ishiitirraa qabaattee daa'ima tana ittiin gurgursitee waan ittiin guddistus hin dhabdi jedhee yaadu garuu waanuma fe'eeyyuu ta'uuti. Warreen tidaarii godhachuuf yaaddanii akkasumas immoo hin jiraa mitiiree. Kanaafiyyuu yeroo baqaas teessanii akkaantii keessanirra yoo xiqqaate wanta ittiin tanqasaaqastan wanta ittiin deddeebitan wanta ittiin baqaa waan tokko godhachuu dandeessan ofii keessaniif ofii kee dhuunfaa keetitti qarshii akkaantii keetirraa qabaachuu qabdaa. Wanta ittiin tanqasaaqastu wanta ittiin hojjechuu dandeessu namumaan eeggattu. Kanaafiyyuu ijoolleen keessattuu tidaarii qabattanii isaanuma qofarratti bichaa of gattan qarshii amma ta'e ofii keessaniif mataa keessanitti kan ittiin waan ta'e hojjettan galfachuu qabdu yookiin immoo kaayachuu qabdu jechuudha. Innaa akkasii daa'imas immoo dhugaa dubbachuuf umuriin illee nu deemi jettanii daa'ima bakka dhalachuma ishii qofa eenyu jedhanii biraa deemuun ishiin immoo odoo daa'ima tanaaf illee dhugaa dubbachuuf hin ja'an hin beeku akkamitti akka isheen obsitee cakkantee gattee deemtu hin beeku. Yoo daftee ani itti deebitu ta'e malee in ulfaataa isiniin jedha obboloota kooyi. Dhugaa dubbachuuf wanta isheen mudate kan እንግዲህ ishumarraa kan dhageenyu ta'a. Enggidii waaqayyoon ishee wajjin haa ta'u. Kanaafuu yaa obboloota koo dursitanii keessattuu namoonni biyya Arabaa waggaa dheeraa hojjettanii qarshii qabaachuu qabdu akkaantii keessanirraa. Wanta ittiin nama dhibakinu akkanatti yeroo galtanii asiif achi eenyu jettan qarshiin hin barakattu. Qarshiin biyya Arabaatu hin barakattu asiif achitti hin dhumti jechuudha. Kanaafiyyuu hanga isinii danda'ametti qarshii tana kaawwachuu qabdu. Biyaansi wanta ittiin bakka
harkuma dhiiraan eeggattan harkuma namaan eeggattanii ittiin tanqasaaqasuudhaaf ittiin waa tokko hojjechuudhaaf waan beektanii biyya amma fakkeenyaaf biyya yoo galanii si dabbara hojii waan barteef keessattuu namoonni biyya arabaa waggaa dheeraa hojjete nama dabbara hojii malee gaafa teessu jechuudha. Ani waan ani argeef ofii kiyyaa irratti waan hin beekuuf nama dabbara. Kanaaf yeroo sanitti immoo hojii waan tokko hojjechuun dirqama tanqasaaqasuuf miidiyaa isheen ammoo osoo yuutuubii banattee yookiin immoo waan tokko waan irraa galii argattu tokko hojjattee har'a hin dabbaramtu qarshiin illee harka ishiitii hin dhumu. Beektanii aan qabdu san hin baastu yeroo rakkattetti malee waan tokko dhugaa dubbachuuf waan tokko qabaachuu qabdi jechuudha yeroo rakkinaa kan ta'uuf. Kanaaf ijoollee tokko ilaalaa dhugaa dubbachuuf warreen ammaan yeroo baay'ee maal isiniin jedhaa yuutuubii banadhaa warreen dandeettii qabdan dandeettii haasaa dandeettii qabaatanii fi miti wantoota tokko kennaa waaqni namaa kenne hin jiraa miti kanneen akka walaloo kanneen akka baajuu wantoota tokko jechuudha warreen isa dandeessan banattanii akka barbaadde hojjechuu dandeessu. Appilikeeshinii illee hin jiraa isallee banachuu dandeessu irraa qarshii argachuu dandeessu si'uma jedhaniituma taa'anii ishuu bichaa eeggatu yoo ta'e ishiin hin dhumti isinii galee qarshiin biyya arabaatuun hin barakattu. Anammaa dhugaa dubbachuuf biyya keessatti yeroo teessu waan tokko hojjechuun dirqama si barbaachisaa jechuudha. Kanaafuyyuu hojjedhu of jijjiirii isiniin jedhaa. Appilikeeshinii baay'eetu jira kan galii irraa argachuu dandeessu. Kanaafuyyuu hojjedhaa irraa argadhaa akka hin dabbaramneef akka biyya namaa hin yaanneef yeroo tokkicha immoo waan xumuradhu galii. Illee daa'ima deetan deebi'aa jettee daa'ima teessan urfatti galtee daa'imti san akka ati kunuunsitutti namni biraasii kunuunsuu dhiisuu danda'a. Maatiin kee akka ati kunuunsititti kunuunsuu dhiisuu danda'a isinii galee. Kanaafuyyuu ofii keetiif mi'a haadhammaa kennitee fi daa'ima san kunuunsitee haala gaariidhaan guddifachuu qabda malee haadha kiyyattiin kennee deemaa akkas godhee deemaa kana godhee deeman sirrii miti isinii galee. Dhugaa dubbachuuf ani akka yaada kiyyaatti daa'ima akkanaa kana daa'ima xiqqishuu kana tana haraashii kana gatanii deemuun baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu yaa obboloota koo ani wanti isinii dhaamu isa kanaadha isiniin jedhaa. Ani akka yaada kiyyaatti garuu namoonni akkasii biyyansi dhugaa dubbachuuf hin guddatti daa'imti beektanii akka haati intinii jettuuf akka mi'a haadhaa qabaattee guddachuu barbaadde sammuun ishiituyyuu beektanii daa'imti foolii haadhaa yoo dhabde sammuun ishiituyyuu weenyu miti noormaalii miti jechuudha isinii galee. Achi akkuma baqaa maal akkan jedhuun beeku dhugaa dubbachuuf. Kanaafuyyuu innaan akkasii daa'ima akkana tana gattanii biraan deeminaadha. Dhugaa dubbachuuf cubbuun nama qaba beektanii daa'ima raasii akkana tana gaafa gatanii biraa deeman baay'ee cubbuun nama qaba. Innaan akkasii isiniin jedha obboloota koo. Ingitii rakkinnis waan nama goone hin qabdu akkuma argaa jirtan mucaa wayiitutu daa'ima raasii hoggaa hanumaan matikisti tana achitti akkasitti baatee dhufee soo kanaaf immoo daa'imallee osoo fiduu agarsiisuu baatanii gaariidha. Waa baay'eetu jira yoo sii danda'ame biyya kee keessatti illee hojjettee ofii jirta garuu immoo waa baay'eetu jira. Poroosasii waa baay'ee jira. Kanaafiyyuu chaalenjiin hin jira. Rakkinni hin jira. Rakkina sana obsitee gaafa obsaan rakkina san bira dabartee waa baay'ee irra ga'uu dandeessa. Kanaafiyyuu obsaan aannan gorobsaan dhugaa hanga daa'imti sun xiqqoo ishee jabaattee obbartee midhaan qammasuu qabdutti garuu gattee biraa deemta taanaan baxxaamitti dhugaa dubbachuuf rakkoo cimaadha. Kanaaf obboloota koo daa'ima akkana tana gattanii biraan deeminaa isiniin jedha. Yookaan da'uma dhiisudha malee daa'ima akkanatti daa'ima raasii arma malee hin beekne tana gatanii biraa deemuun cubbuudha. Baay'ee cubbuun nama qaba dhugaa dubbachuuf.
Na akkasiniin jedha. Engidiህ tigistis wanta mudatee hin beeknu mudannoo ishee engidiih rabbiin haa laafisuufi. Na akkasiniin jedha waaqayyoon isaa guddisuu fi baay'ee ulfaataa daa'ima akkanaa daa'ima xixiqqoo tana gatanii deemuun turtii gaarii qabaadhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti.